himannaa miseensa mana marii bakka bu'oota uummataa obbo Kiristiyaan Taaddalaa irratti dhiyaateen murtiin dheereffamuun dhaga'ame. Boombii Israa'el Gaazaa keessatti darbateen lammiilee Filisxiin lama ajjeefamuun dhaga'ame. Turkii michummaa murteessaa gabbifataa jirtiitti fufuun turmaata loltoota ishee Soomaaliyaa keessaa achi dheeressuun dhaga'ame. United States angawa Muslim Brotherhood akkasumas dhaabbata faayinaansii Hamaas waliin hidhata qabu jetteerra qoqqobbii kaa'uu ibsite. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu kanneen lammeessin dhageessifne hanga footootu lammii miidiyaati amma bal'ina duuddaansa. himannaa miseensa mana marii bakka bu'oota uummataa obbo Kiristiyaan Taaddalaa irratti dhiyaateen murtiin dheereffamuun dhaga'ame. Obbo Kiristiyaan Taaddaleen himannaa isaanii akka ofirraa ittisan yookiin walaba ta'uuf murtiin kennamu gara onkololeessa bara dhufuutti dabruun ibsame. Dhaddachi mana murtii federaalaa himata obbo Kiristiyaan Taaddalaa jalatti himatamtoota 52 kan dhiyeesse yoo ta'u Kiristiyaan Taaddalee dabalatee Yohaannis Biyyaaloo, Dr. Kaasaa Tashaggarii fi Dr. Caannee Kabbadaa faan waggoota sadan darbaniif mana hidhaa turuun ni yaadatama. Himatamtoonni kunneen murtii malee hanga onkololeessa 6 2019 akka darban murtaa'eera. Dhaddachi mana murtii lidataa mana murtii olaanaa federaalaa murtii isaa xumurus himatamtoonni tokko tokko waan hin jirreef murtiin kenname hin dubbifamne. Dhaddachi kun yeroo boqonnaa manneen murtii hagaya 1 hanga adoolessa 30tti gartokkeen cufaman tilmaama keessa galchuun gara onkololeessa bara dhufuutti dabarseera. Gama biraatiin lakkoofsi bilbilaa Dr. Kaasaa Tashaggarii fi gaazexeessaa Teedros yeroon isaa darbee fayyadamtoota haaraa birootti dabarfamuu isaa Itiyoo Telekoom mirkaneessee jira. Mudama itti aanu keessatti manni murtichaa ragaa abbaa alangaa irratti hundaa'uun himatamtoonni ittisa yookiin bilisa ta'uu qabu jedhee murtii kennuutu irraa eegama. Israa'el lammiilee Gaazaa keessa jiraniin ajaja baqadhaa jiru erga dabarsiteen booda Gaazaatti boombii darbitee dhooteen lubbuun nama lama ajjeefamu maddeen hospitaala Gaazaa waabeffachuun Aljaziiraan gabaase. Haleellaa kaleessa raawwatamte tanaan waliigaltee dhukaasa dhaabu kan bara dabree mallatteeffamteen booda haleellaan tun tan jalqabaa ta'uutu ibsame. Waliigalteen Gaazaa fi Israa'el tun bara dabree manguddummaa biyya Ameerikaatiin xumuramtullee tarkaanfii waraanaa ulfaataa waraanni Israa'el amma fudhatan keessa tun tarkaanfii olaanaa ta'uun ibsamee jira. Gaazexeessaan Aljaziiraa Ibrahim Al-Khalil magaalaa Gaazaa irraa akka gabaasetti waraanni Israa'el nama naannoo adda addaa 4 jiraniif ajaja baqachuu erga dabarseen booda Gaazaa irratti boombii darbatee boombiin tun dho'uudhaan nama 8 ajjeesuu gabaase. Keessumattuu wanti nama yaaddeessu akeekkachiisa kana hordofuudhaan namoonni naannoo sanii akka baqatan erga itti himameen booda haleellaan raawwatamtee jiraachuu isiiti kan jedhe gaazexeessaan kun. Haleellaan magaalaa Gaazaatti raawwatamtee ibidda guddaa qabsiiftee jiraachuu fi ogeeyyiin ittisa siivilii ibidda kana dhaamsuuf yeroo ammaan tana hojjechaa jiraachuun ibsame. Haleellaa qilleensaa Israa'el kaampii baqattoota Bureejii fi Jabiliyaa akkasumas naannoo Zayituunii fi Tala Al-Hawaa magaalaa Gaazaa keessatti manneen jireenyaa barbadeessitee jiraachuun gabaafame. Haaluma fakkaatuun haleellaan boombiituun gamoo kibba ba'aa magaalattii naannoo Zayituun jaamurratti raawwatamteen nama hedduu madaahuudhaan baddi hospitaala Aljaziiraan waabeffachuun gabaase. Maatii achi jiranii fi ajajni baqachuu kun erga yeroo tokko dabaree booda haleellaan tun irra deebitee raawwatamtuun ibsamee jira. Namoonni hedduun bakka biraa deeman waan hin qabneef yeroo hedduu halkaniif sodaa yaaddoo guddaa jiraachuudhaan maatiin halkan yaaddoo keessa buluu gaazexaan Reporters gabaasee jira. Haleellaan Israa'el Gaazaa irratti raawwachaa jirtuun yoo xiqqaate lammiileen Filisxiin 73,000 fi 310 akka ajjeefamanitti jiran akka aangoonni fayyaa biyya keessaa himanitti erga waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifamteen booda yeroo jalqabaatiif haleellaan tun guyyaa kaleessa raawwatamuun ibsamee jira. Bara 2025 qofa keessa haleellaa Israa'el lammiilee Gaazaa irratti raawwatteen lammiileen 1,185 ol ajjeefamanii jiraachuun ibsame. Turkii michummaa murteessaa gabbifataa jirtiitti fufuun turmaata loltoota ishee Soomaaliyaa keessaa achi dheeressuun dhaga'ame. Paarlaamaa Turkii eeyyama raayyaa ittisa biyyaa Turkii Soomaaliyaa keessa turuuf kenname adoolessa 27 2026 irraa kaase hanga adoolessa 27 2028tti waggaa 2 akka dheeratu hayyame. Oduun gabaasa sabhimaa Turkii akka agarsiisutti murteen kun kan dabarfame wixinee pirezidaantii Recep Tayyip Erdoganiin
dhiyaateen yoo ta'u kunis deeggarsa loltummaa Turkii Soomaaliyaaf gochaa jirtu waliigaltee michummaa diinagdee fi ittisa biyyoota lamaanii irratti hundaa'uun kan itti fufu ta'a. Eeyyamni kun humnootni Turkiyaa leenjii fi deeggarsa humna waraana Soomaaliyaaf gochaa jiran akka itti fufaniif gochaawwan finciltoota Al-Shabaab dabalatee gareewwan shororkeessitoota irratti taasifamu xiyyeeffannoo keessa galchuuf akkasumas qaama bishaanota Soomaaliyaa ba'a Edenii fi galaana Arabaa keessatti nageenyaa fi sochii galaana bal'aa deeggaruuf dandeessisa. Murteen kun kan dhagahame naannoo Ankaaraa fi Moqaadishoon nageenya ittisaa fi anniisaa irratti tumsa isaanii gadi fageessuun Turkiyaanis seektara boba'aa fi gaasii bishaan irraa Soomaaliyaa keessatti gahee isee babal'isaa jirtuttidha. Ebla 2026 doonii bishaan gadi fageenya qabu jala isaa qorattu kan Chaaribeey jedhamu imala qorannoo bishaan gadi fageenya biyya alaatti isa jalqabaatiif qarree handaaraa Moqaadishoo gaheera. Dooniin kun oobdiiwwan bishaan garba Hindii fi galaana Arabaa keessatti argaman tokkoon isaanii heektaara kiiloomeetira 5,000 bal'atan irratti qorannoo akka godhu eegama. Kunis hanga gadi fageenya meetira 7,500tti kan qotamu ta'a. Tarkaanfiin qorannoo kun kan dhufe qorannoo seera saayinsii socho'aa lafaa sochii isaa dura kan jalqaba hanga walakkaa bara 2026tti godhamee booda. Erdogaan kanaan dura bu'aan jalqabaa socho'aa qorannoo kanaas ji'a 6 hanga 9 keessatti mul'achuu akka danda'u agarsiisee ture. Gabaasawwanis kuusaa guddaa bishaan irraa argachuu akka danda'amu kan agarsiisan yoo ta'u hamma qabeenya daldalaaf ooluu danda'u bu'aa qorannoo fi qotaa sanaa irratti hundaa'a. Soomaaliyaan dhibeewwan nageenyaa ishee mudatan keessattuu Al-Shabaab irraa kan ka'e deeggarsa waraana Turkii itti fufinsa dhiheessuu gaafatteetti. Turkii Soomaaliyaa keessatti leenjii waraana guddaa Moqaadishoo keessatti dabalatee haala loltummaa ishee waggootaaf eeggatetti. Kunis qooda michummaa bal'aa ittisa nageenya daataa gorsaa fi enerjii keessatti babal'atudha. United States aangawa Muslim Brotherhood akkasumas dhaabbata faayinaansii Hamas waliin hidhata qabu jetteerra qoqqobbii kaa'uu ibsite. United States aangawoota olaanoo dhaabbata Masrii Muslim Brotherhood namoota 3 fi qaamolee 3 kan deeggarsa maallaqaa garee Hamasiif dhiyeessaniiru jette irratti qoqqobbii dabarsite. Kaayyoon tarkaanfii kanaas qaama hordoffii gargaarsa garee kanaaf taasifamu kan daangaa cehu hordofuu akka ta'es himameera. Kamisa darbee ibsa biiroo to'annoo qabeenya biyya alaa ministeera maallaqaa Ameerikaatiin ba'een akka ibsametti Waashingtan qoqqobbiin kun neetwoorkii faayinaansii Hamas waliin hidhata qabuu fi dhaabbilee arjoomaa daldalaa fi sirna baankii dhokataa fayyadamuun iddoo hedduutti maallaqa sochoosan to'achuuf kan kaayeffattedha jetti. Ministeerri maallaqaa Ameerikaa Scott Bessent bulchiinsi isaanii shororkeessitootaa fi kanneen maallaqaan deeggaran hordofuu kan itti fufu ta'a. Dabalataanis dhaabbilee arjoomaa yookiin daldala fakkeessuudhaan Hamas deeggaruudhaaf socho'an ifatti baasuun qoqqobbiin irra ka'ama jetti. Akkasumas seeraaf akka dhiyaatanis ni taasifama jedhaniiru. Namoota murtee qoqqobbii kana keessatti eeraman keessaa tokko Mohammed Al-Abyaari United Kingdom UK keessa kan jiraatuu fi hoogganaa olaanaa dhaabbata Muslim Brotherhood yoo ta'u OFAS'n akka beeksisetti inni barreessaa waliigalaa tajaajila waliigalaa garichaa ta'ee tajaajila. Aanga'ootni Ameerikaa akka himatanitti Al-Abyaariin dhaabbilee kanaan dura Hamas waliin hidhata sababa qabaniif qoqqobbiin irratti ka'ameef maallaqa sassaabuun gargaareera jedha. Akkasumas gareewwan Muslim Brotherhood waliin hidhata qaban waliin hojjechuudhaan garee waraana Palestaayiniif deeggarsa maallaqaa dhiyeesseera. Ministeerri maallaqaa dabalataan namoota dhuunfaa 3 fi dhaabbilee 3 Hamasiif deeggarsa qabatamaan dhiyeessaniiru jedhaman irratti qoqqobbii dabarsuu beeksiseera. Dhaabbilee kanneen keessaa qoqqobbiin 2 dhaabbata gargaarsaa fakkeessuudhaan gargaarsa maallaqaa guddaa gara damee waraana Hamasitti qajeelchanidha. Tarkaanfiin qoqqobbiin kun ajaja raawwachiisaa 13/224 isa gocha shororkeessaa to'achuuf aangoo qoqqobbii bu'uura Ameerikaa ta'een kan darbedha. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa Lammii Miidiyaarraa oduun teenya yeroo kanaaf qabnu kana gammaddee hordofaa turtanii turtii gaarii.